Bijigaatti dubbiin dalgagalee muka xiyyoon ishee qaramtee jirtu tokko arge lafa keessatti. Achumaan yaada isaanii bara dheeraa amma kana lafa keessa taa'ee tortoruu dhiisuun isaa nama ajaa'iba. Mukni kun ammallee jabaadha. Qiinqaniin illee hin nyaanne. Dur qiinqaniin muka urti. Amma qiinqanii mukaa miti kan namaallee guutee jira jedhee yaadaan haasa'e. Fuulli bijigaa ifaa dhufe waa tokko argachaa akka jiru shakkee. Dhimma kana booda icciitii guddaatu jira. Takaallii fi xaxaa wayii nabu. Eeyyee takaallii fi xaxaa wayii natti mul'achaa jira jedhe irra deebi'ee. Waan asaasee dubbatee itti fakkaatee ture osoo ittiin beekamin sagalee isaa ol kaatee waan dubbatee fi tolaaf danuun kan inni dubbate dhaga'anii. Isaanis lafa qotuu dhiisanii ija dinqisiifannaan isa ilaalaa jiru. Kanuma gidduutti dhimma bijigaa kanarratti wal falmuu jalqabanii. Danuun gara bijigaa ilaalaa tolaatti haasa'uu jalqabe. Ilaani silayyuu sitti meera. Akkuma sila sitti mee tolchi jarattiin kun xaxxe, tolchi jarattiin kun owwaalte yoo nu hin fixu ta'e maal jette jedhe. Tolaanis Waaqayyo gooftaadha. Ati Waaqayyoon qabannaan homtuu si tuquu hin danda'u hin jeeqamin. Ati immoo eegalte gaa amantii lallabuutti amantii sabbakuutti kaate. Yesuus nama fayyisa. Fayyisaa kee godhi. Fayyisaa kee godhadhu fudhadhu jettee alkuma tokko natti himteetta. Kan nama fayyisu hojii ofiiti. Waan gaarii hojjechuudha. Cubbuu hin dalagin. Cubbuun ammoo soobuu, hatuu, guyyoomsuu, sagaagaluudha. Hojii qulqulluu hojjennaan ni fayyita. Kalaas amma yerootti qoosnu hin qabnu. Natti hin qoosin jedhe. Tolaan ammas deebii danuuf yeroo kennu. Cubbuun abboommii kurnanuu guutuu dhiisuudha. Yesuusin qabaannaan tolchattuun, moortuun, hinaaftuun, hamtuun hundumtuu sin argattu ittiin jedhe. Danuun caaltuun dhukkubsattee kan deemte, toom bilbila harrifatee kan deeme, kunoo bijigaa ammoo akka ati argaa jirtu kana akka maraatuu kan qofaa ta'ee haasa'u Yesuusin waan hin qabneefire. Akka kanaan deemnaan ati immoo gurri si diiduu, anaan immoo iji koo arguu dhabuu dhiisuusaa fi wabii maalii qabna? Wabiin keenya Waaqayyo guddaadha. Irra deebi'ee ammas gaafa danuun callisu. Wabiin keenya Waaqayyo guddaadhaan siin jedhe. Deeggaraa Pirotestaantii ta'uu kee nan beeka. Nuti immoo Waaqa garaa gurraachaatti amanna. Kan Abiyootaawii Dimookiraasii yookaan madda mariitti amananis jiru. Kan osoo hiikoon isaa isaaniif hin galin warruma amanan qofa ilaalanii amananis jiru. Ofii osoo hin beekin nama biraa beeksisuu kan barbaadan jechuudha. Sanas ta'e kana kan fedhanitti amanuun mirga uumamaati. Eeyyee kana ni beekna. Kan fedhaniin amanuun garuu oromummaa keenya irratti garaagarummaa hin qabu. Qabaachuus hin qabu. Amantii fedhe amanuu dandeessa. Amantiin akka dhuunfaati. Oromummaan keenya garuu kan waliiti. Amantiin oromummaa keenya safuu yookaan aadaa keenya waliin nuun fudhanne bishaan galtu, bishaan dugdu, haa bishaa'u. Ilaali
namichi qofaa kolfuutti ka'e. Bijiga nagaa miti jedhee isa danuu waliin walitti falmu dhiisee bijigaa waamuutti ka'e. Bijigaanis haala gammachuu guddaa qabuun kottaa gasoo fidaa jedhee bakka dhaabbaterraa fuula duratti meetira 60 lakkaawee mallattoo godhee akka isaan qotan ajajee. Bijigaa keelloo baa Oromiyaa aanaa Adaamaa ganda Adwalaalaa Haaxxee Arooretti keessatti maatii qonnaan bulaarraa dhalate. Abbaan isaa obbo Keelloon Bijigaan dhalatee gaafa waggaa 2ffaa midhaan gurgurachuu gabaa magaalaa Adaamaa deeme. Dura ta'aa gandaa waliin waa'ee nageenya naannoo irratti wal lolaa waan tureef haariidhaan of nyaachaa manaa ba'e. Bijigaa durkaasuusaa keessaa hin baanellee sirriitti dhungatee osoo nagaatti hin dhaamin ba'e. Deebi'ee hin galle achi buuteen isaallee hin beekamne. Haaduu, haa ajjeefamuu, haa baduu, biyya keessa haa jiraatu haa dhiisuu wanti beekamu hin jiru. Harmeen Bijigaa adde qabbanneen akka qara laalteetti hafte. Adde qabbanneen hin baranne ganda keessatti dhalatte malee biyya biraa hin beektu. Ganda ishee keessaayyuu warra gama isaanii warra ollaa ishee malee bakka biraa nama biraa hin beektu. Abbaa fi haati ishee lubbuun hin jirani. Abbaan manaa ishee obbo Keelloo Daraaraa isheedhaa fi adde qabbannee fi abbaa ishee, haadha ishee, obboleessaa fi obboleettii isheeti jechuun ni danda'ama. Gabaa dhaqee waan bitee gala jettee ija hawwiin eeggachaa yoo turte illee dhadhaa abidda bu'ee ta'e. Bijigaan harma ishee hodhee yeroo quufu gara balbalaa ilaala. Wayyaa abbaasaa ilaala. Kophee abbaasaa fuudhee lafarra gangalagalcha. Afaan isaa miidhagaa sanaanii Abba jedhee waama. Akka nama guddaa wayii sagalee nama guddaa wayii yoo dhaga'e gara balbalaa ilaala. Abba jedha. Kun immoo adde qabbannee guddaa hube. Iji ishee gaaf tokko qooree hin beeku. Lagni hawaasa osoo burqaa hin qabu ta'ee dhangala'ee dhumuun isaa hin oolu. Imimmaan ija adde qabbannee keessaa dhangala'u garuu akkamitti akka hin dhumne namaa hin galu. Lagni hawaas lagoota xixiqqaa hedduu irraa burqaa. Kanaaf dhangala'ee hin dhumu, hin gogu. Imimmaan adde qabbannee garuu guyyaa guutuu dhangala'aa oola. Akkamitti hin dhumu nama jechisiisa. Dhugaadha. Imimmaan ishee guyyaa guutuu akka kanatti dhangala'aa oola. Akkamitti hin dhumu? Dhumnaanii bu'aan isaa beekamaadha. Eeyyee dhangala'ee dhumnaan bu'aan isaa beekamaadha jaamuudha. Garuu isheen jaamtes agartes waliin caaluu fi jaamuun ijaan arguu qofa miti. Ijaan arguu dhabuu qofa miti. Oolee gaafa bulu jireenyi isheetti hammaachaa dhufe.
Duris isheen hojii mana keessaa hojjechuun bijigaa kunuunsuu malee galii biraa hin qabdu. Galiin karaa obbo Keelloo qofa argama ture. Gadadoo guddaa keessatti kufte. Bijigaa rarraafattee hojii humnaa hojjechaa isa guddiste. Bijigaa guddisuuf jecha cunqursaa nama meeqaa dandeesseetti. Ifannaa kara deemaa dandeesseetti. Ulfina dhabdeetti. Namoota ishee gadiif teessoo irraa akka kaatu taasifamteetti. Ajajamteetti. Dirqamteetti. Ijoollee baay'ee quxisuu ishee ta'aniif ergamteetti. Nama dhukkuba daddarbaa qabu qaba jedhan kan namni biraan irraa baqatu qarshii xiqqoon yookaan tolaan akka wal'aantu ajajamteetti. Rabbi guddaan garuu ishee eegeera. Bijigaa guddisuuf jecha gidiraa addunyaa kanarra jiru hunda hanga soqosuu dadhabdutti baatteetti. Bijigaan mana barumsaa kan jalqabe kutaa tokkorraa kaaseeti. Oolmaa daa'immanii kan jedhamu hin beeku. Kutaa tokkorraa haa eegalu malee barumsatti baay'ee collee ta'e.